Rafokkotaa jecha waaniin godhe cufa beekaatiin godhee dhiifamaa sin gaafadhu mee jecha kana akkamatti kana deebisaa isaa isinumaaf hin dhiisa. Ani gonkumaa waan dhiifama gaafadhuuf tokkollee nuun jiru. Nama wanjala dalagee dhiifama gaafata wanjala hin dalagne. Amantii Islaamaan baradheetiin jiru already hagee namni Islaamaa tokko baratu guutuma baradhe alhamdulillah quduraa rabbiitiin jecha. Asirraallee sujuuda hundi salaataa iid sinjaa gabraa isa keessa jira. Ummata Itoophiyaa kanaa dhufee kaabaan beektaa masjiida rabbii sana dhufee jiisuutaa ጊዜ ኢሳን ጂሰን ኦሬዲ ኻሱዲ ቀበተኒ ጂሰን ያቺ ቦዳ አዱኛን ጎለበምቲ ሐዲስ ያሙ ኸይሰ በረይሰኒ ለፈኻያኒ ጅረን አመተኩም ተካፊ ዲበሸን ይል ለሙማን ተኝሽ ኮቱማን በየተኛ አኮ ኦፊሲቲቭ ፎከስ ቱፊ ኡመተ ሐማ በዳታደ ኡመተ እስላማ አዱኛ ተነረቲ ነመ ቢሊየን ለማኒታ ቢሊየን ለማን ኦሬዲ ኒ በኸለሚን ኢትዮጵያ ጉቱን እሲ ኡመተ በዱ ወከታቲ ሐዲስ ረቲ በረይፈነ ጅራ ኡመተ አባራማ አከታቲ ወይ ያ ረቢ ቢየተና biyya Itoophiyaa jaamtu tana muslimni biliyeeni lama addunyaa tanarra jiraatu irratti sheekotiin hadiisa isaanii keessatti Itoophiyaa kaabaa diiga jedhanii barsiisaa turanii je hijiba hin jiru wanni kana jiru wanni jiru sanillee isiniifin himaarra nabi sallallahu alaihi wasallam haga guyyaa qiyaamatti waan ta'u dubbate san keessaa waan inni dubbate keessaa kaabaa nama Itoophiyaa tokko Khamogoleen saaq aqalloo isatu dhagaa tokko tokkoon akkana buqqaasee isaa haru amma akka waan ijaan arkuutii jee hime asirratti wanni isin ibsu namni tokko ka Itoophiyaa badii dalage jechuun Itoophiyaa guutuu badii dalage jechuu miti mootummaa wajji jira jechuu miti hawaasaa wajji jira jechuu miti jallaan akkasaa kachitti waan sa wajjiin dalage jiraachuun ni mala hadiisa kana nabii sallallahu alaihi wasallam kaabaan diigamuu ulamaan akkijan gaafa namni Allah hajuun jirre namni muslimaa lafatanarraa dhabame namni kaabaaf jecha yaaddaun jirre yeroo san keessatti aakhira zamanaa yeroo qiyaamaan ta'u teessu wanni kun argamaa je eega iimaanni addunyaa tanarraa deeme jechuudha erga masiihu dajjaal dhufee erga Iisaan gabbu'ee dajjaal ajjeesee eega yaajuuji fi maajuuj bahanii halaakamanii achi boodaan ruuhee muumintoota eega rabbiin addunyaa tanarraa guuree namni sun badii tana dalagaa jee hime wanni kun amma fakkeenyaaf namni Ameerikaa tokko kana biyya kanaa keessa badii dalagee jechuuf Ameerikaan hin arrabsamtu mootummaan hin dalayne yookaan maqaa biyyaatiin hin dalagu namni kun maqaa isaatiin dalaga namni tokko biyya takka keessa yoo haate akka shari'aa islaamaattis akka namaattis guutuun biyya sanii badii san qabdii jechuu miti badii namni tokko dalage akkuma rabbiin quraana keessatti dubbate walaa taziru waaziratu wizra ukhra balleessaa nama tokkootiif namni kun ittiin gaafatamuu jeetti gostisaa biyyisaa firrisaa maatiinsaa akkuma nabiin alayhi salaatu wassalaam ilma abbaan harka qabee deemu ati badii isarratti hin dalagne isaa badii teetiif hin gaafatamu badii isaatiifis ati hin gaafatamtu jeesanitti namni tokko badii dalageef biyyi guutuun hin gaafatamtu. Nabi sallallahu alayhi wasallam mootii Habashaa bira deemaa warra isaatiin jechuun intalasaa Zainabaa fa'aadhaan faamilii isaatiin deema Habashaa mootii naman zallamne jira. Ala ta'uusaa qofaan ragaa isinii dhiyeessa tokkoffaa irra laaftu wahii seenaa rasuulaa seenaa sahaabaa keessatti Zainabaan Itoophiyaa godaantee je Zainabaan intalti rasuulaa sallallahu alaihi wasallam Zainabaa Itoophiyaan dhufne Habashaan dhufne makkuma jiraatteeti abbaa mana si Abil Aas ibn Rabiici wajjiin ergasii daarektuma makkarraa gara madiinaa godaante dubra rasuulaa keessaa rabbi irraa jaalatu isiin biyya Itoophiyaa dhufte ruqiyyaadha isiitu abbaa manasii Usmaan ibn Affaan wajjiin hijiraa duraa tagara Habashaa godaanan san dhufe kana jecha isaa keessatti viidiyoo isaa keessa yoo dhageessan ta'e kun siiraadha namni quraanaan beelellee namni hadiisan beelellee siiraa gurratti dhagee beeka Zainabaan biyya tana dhuftee turtee je tokko qaba tokko kana inni lammafaadha namni rasuula sallallahu alaihi wasallam khijibsiise waa'ee ulamaa khijibsiisu waan ummata arrabsuu keessatti wanni gaafatanii qabu maal je biyya tana biyya Itoophiyaa